Ashama arkafune da ototo keenya oduu gaddaat isiniif qabna. Egaan da ototo keenya dubbachuuf baay'ee nama rakkisa. Baay'ee nama rakkisa. Haala suukaneessa haala ilmi namaa itti garaa walitti jabaatu. Keessayyuu dargaggoon shamarran jaarsi maanguddoon daa'imni osoo hin jenne rakkoo cimaa Suudi Arabiyaa keessatti deemamaa jiru. Rakkoo beelaa hamaa, rakkoo dheebuu hamaa, rakkoo ho'a cimaa irraa kan ka'e dargaggoon akka anaa akka keetii galgala wareegamee yookaan lubbuun isaa darbitee jirti jechuudha. Sababa beelaa, sababa dheebuu, sababa mootummaan achi keessaa baasuu ni deemu. Akkuma anaa akkuma keetii kaleessa gadi bahee maatii kee jijjiiree gadi bahee karaa irratti hafee jechuudha kaleessa. Dargaggoo Ahmad jedhamu. Dargaggoo jabaa kan saba kanaaf osoo taa'ee mootummaa ta'uu danda'u. Maatii isaatiif mootummaa ta'uu danda'u. Har'a beelaaf gaafa achitti du'u arguu caalaa wanni nama gaddisiisu hin jiru jechuudha. Namni keenya walitti callisee jira. Rakkoo Suudi Arabiyaa kana namni gaafa dubbate namni abbaa kanaa jedhee si jalaa dubbatu hin jiru. Gaafa ati waan biraa dubbatte hisi afarsan. Ajandaa godhanii oofan. Gaafa ati rakkoo warra Suudii keessayyuu an hunda caalaa kan na gaddisiise. Hunda caalaa jalqaba hawaasa keenya komattuun dura kan komadhu biyya san. Biyya maqaan muslimaa, maqaan hedduu, maqaan guddaan rakkataan wanti hedduu achi keessatti mul'atu jedhamee dhahamu keessatti gaafa lammiin keenya akkas beela'u, gaafa lammiin keenya akkas dheebatu arguu caalaa wanni na gaddisiise tokkollee hin jiru jechuudha. Arabni hangana garaa jabaatti gadheedha. Gartee? Ummanni keenyallee itti callisee mootummaan kan dantaa itti qabaataa hin jirre ijoolleen osoo lubbuudhaan jiran qaamni isaanii cittaa'ee raamma'ee meetamma bishaan hammaamaa san dhuguu miti bishaan ayilaandii keessaan buune dhugi bishaan boombaa hin dhugamaa biyya alaa kanatti bishaan boombaa hin dhugamu maaltu dhugama bishaan ayilaandiitu dhugama isaan garuu bishaan hammaama keessaa xiqqaa dhuganii isumarrattuyyuu ho'an bilchaatanii beelan bilchaatanii halkanii guyyaa nuti bo'aa jiran nuti callisneetiniin asirraa kolfaa jirra. Namni viidiyoo kana dhaggeeffataa jiraatu, namni rabbi sodaate, namni obboleessa qabdu, namni obboleettii qabdu iyyi hanga dandeette maa namni shas jala hin jiraanne ijoollee kanaaf sagalee ta'a. Ijoolleen dhumaa jirti yaaki. Isaanillee akkuma keessanii kana dalagatanii of jijjiiruuf malee duriyyummaaf hin dhayin. Maanguddoon achi keessaa boottu karaas nyaatti yaa jara kenna viidiyoo jarra achi keessaa waraabdu miidiyaan kunuyyuu maxxansuu namaan eeyyamu waan biraa dhiisatanii. Gara jabeenna hamaa ta'urraa viidiyoon akka malee nama rifachiisurraa miidiyaa kanarrattuu maxxansuun namaan eeyyamamu waan biraa dhiisati yaa jara kenna. Xiqqoo feesbuuk irratti tokko namaa eeyyama tokko nama harkaa balleessa feesbuuk immaanu viidiyootu akka malee garaa nama nyaatti. Ilmi namaa lafarra ciciisee cittaa'ee dhume. Qaamni isaa raamma'ee osoo lubbuun jiru. Inni kun maraate daa'imman dhumte meeqa bakka homa jennee dubbannuudhaaf dhugaa rabbi dubbachuudhaaf yaa miidiyaan gurguddaa yaa miidiyaa xixiqqoo macarrashaan kan nama shanii sagalee hawaasa kanaa ta'e mootummaan dhufee akka rasaan buusatti isaan haa buusu. Mootummaan qabdanii jedhanii itti taphataa jiran sagalee isaanii yoo dhageette imimmaan keessa gadi hin dhaabatu. Har'a dargaggeessi shabaabni akkanaa kaleessa galgala gaafa beela fi dheebuudhaan lubbuu isaa darbitu arguu caalaa wani nama gaddisiisu hin jiru. Kaleessa galgala namni maqaa isaa Ahmad jedhamu dargaggoo cimaan sababa beelaa sababa dheebuu dhibee takkan qabu. Du'uu isaanii qofaa miti yaa jara kenna. Warra du'e achi keessaa baasanii tallaajaa ka'an jiran achitti dhiisan nama du'e. Mi'aati nama du'e keessa kamii bultaa jiran. Kuni anaami kan jedhe ijoollee achi keessaa haasaantu nuuf hime waan kana viidiyoollee argatturre mootuu qabatamaa. Rakkoo hangana ga'u kana keessa jirti ijoollee Suudi Arabiyaadha. Nutasii bergarii ho'aa nyaachaa biddeena ho'aa liqimsaa callisnee teenna. Lammii jenna. Yaa jara kenna siyaasa ol ari'ullee waan jirudha. Kun garuu siyaasa miti. Dhimma lubbuun Oromoon jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti. Oromoon biyyaadhuma jenna. Kunis Oromoodha. Biyya alaa jiraachuun isaa Oromummaa isaa irraa mulqu. Kanumatu boru lammii isaa warra biyyatti qabsaa jiru isa warri gargaaraa jiru kanuma kan biraas itti fakkaatin. Waaqaan dhufnee bar Ameerikaa jira jettee diin har'an callisin. Warri ummanni Oromoo akka dhaabbatee deemuuf bar maatii ofiituu gargaaruun ummanni Oromoo dhaabbatee akka deemuuf sababa guddaa ta'uu keessa kan isa jalqabaati waan biraa dhiisa. Namni maatii ofiituu gargaare bar saba Oromootii qabsaa'e. Maaliif
sabni sun rakkatee rakkoo keessa hin jiru waan ta'eef har'a jireenyi faallaatti deebi'ee jireenyi harkaa badee abdii kutatanii akka raamootitti wal keessa yaanii oo'a fi bilchinaan dhumaa jiranii jechuudha. Kanaaf yaa mootummaan yoo qaamni mootummaa kana dhageettu jiraatte kun waa'ee siyaasatii miti waa'ee dhimma lubbuun jiraachuuti. Saba kana rakkoo kana keessaa nu baasi kadhaadhaan si gaafanna. Kadhaadhaan dirqamaan akkana godhi siin hin jennu. Kun siyaasa miti waa'ee lammummaati. Itoophiyaa jettu san ijaaruudhaaf saba kana ilaaluu danda'uu qabda. Itoophiyaa jechuun qofti gatii hin qabu. Hayyee siyaasan barbaadduumi kun siyaasa miti. Ummata nagayaati lammii nagayaati. Baasitii jireenya ofii haa jijjiiran. Biyyuma Itoophiyaati jettee baarsitu sanuu warri qabee deemu warroota akka kanaati jechuudha. Dalagatuuf manaa ba'anii maatii ofii jiraachisanii akka biyyi sun hin kufne warra taasisaa jiranidha. Kana mootummaan beekuu danda'uu qaba. Kun waa'ee siyaasatii miti ajara kenna. Hiriira baanii ni dhabne. Mootummaan kun haa kufu jedhanii ni dhabne. Maatii ofii jijjiiruuf biyya ofii jijjiiruuf biyya baan jireenyi faallaatti ta'e mootummaa dhaban nama dhaban achitti abbaan argeetti taphataa jechuudha ramni. Isumaa bari hidhamuu caalaa kan si gubu achi keessatti wanni nyaatan kan ittiin kennan daabboo tokko nyaannaa jedha yaa jira kenna. Mee ati daabboo tokko nyaadhu isaa lamataa yaa obboleessa. Mee sa'a tokko miti daqiiqaa muraasa nyaattee daabboo oo'a fi qabban ila anamma qorra keessa takiifa jala taa'e siinaa saara ilal fuuraa kiyyanarraa yaa ilaa'e takiifa jala taa'e warra achi jiru ka waa tokko hin jirre saniif mootu maaltu deemamaa akka jiru madaalika haqa sii maal qabbana jala bitaa mirgaan kanatti afarsaa jiru kuloo qilleessila isaan immoo maalirra jiran sa'a kanaree jannata osoo hin taane azaaba addunyaa kanaa keessa jiran isaan baasnee nama wal qixxeessu qaba kaleela isaan illee akkuma fi akkuma sii qabbana jala turan kalees garuu carraan fuudhee isaan achi keessa darbatee jira jechuudha. So ummanni sun achi keessaa ba'uuf ammallee kan irra deebinee dubbannu miidiyaan qabnu hundi isaa osoo hin teenye halkaniif guyyaa addunyaatti iyyee barbaadu mootummaan baasee barbaadu addunyaan baasee hawaasni sun achi keessaa haa bayan. Guyyarraa boo'icha dadhabnee jirra. Guyyarraa daa'ima du'a, guyyarraa haadholii du'a, guyyarraa abbootii du'a. Mee maanguddoon tokko yoo argitan viidiyoo irratti yaaki haasa'uu dadhabe wallaahi haasa'ee hafuurra dacitee dhiise. Haasa'uu maali kun beela dheebuudha oo'a. Osoo abbaa kee ta'e akkam gootu osoo rakkoon tuni obboleessa kee hin qunnamne kanaaf rakkoon tun obboleettii kee fira kee muudanne kanaaf guyyaa tokko muudatan mootu kanaaf callise hundi isaaniitu maaltu na dhibeedha kan amma ummata miskiina san achi keessatti isaan dararaa ficcisiisaa jiru. Kanamaaf walirratti yaalla yaa saba maal oromummaa jennee wal kijibuun maaliif siyaasa poolitikaa jennee wal kijibuun rakkoon kanaa olii jira badii tokko malee ati gaafa akkatti dararamtu jireenya dhagaa baattee of jijjiiruuf jecha gaafa akka dararamtu arguun maaliif dhaladha jetteetiin si gaabbisiisan waan dhalatteef si gaabbisiisan waayyoo wallahi rakkoon mana hidhaa tan badduu tanaa miti tan gaarii tan yeroo biyyatti waa balleessinee hidhamnu xiqqoon sun hanga isiin nama darartu warra hidhamee dhamdhamee beekutu beeka. Kan o'aambaa kana keessatti dhiisi kan saharaa biyya ambaa kan namni takka sin gargaare kan abbaa kanaa siin hin jenne kana dhiisi. Kan maatiin kee ganamaa fi galgala nyaata sitti fidu kan akka barbaadetti firaasharra ciiftu maaltu akka si cinqu achi keessatti hin beeknaa jechuudha warri beeknu. Har'a garuu ijoolleen feestaal uffatte bar uffata irraa yaasanii sumaayyuu uffata waa tokko hin qaban uffata gara jalaa kana malee feestaal uffatanii rafan feestaal akka oo'a keessa akkatti nama bilcheessuun beektan. Biyya Arabaatti biyya raammoon hin jirretti injiraa yaaste ijoolleen teenya waan nama nyaattu tana biyyatti. Injijji cinii baaste ijoolleen teenya. Cittoo biyya alaatti nama hin qabnetu cittoo isaan qabsiise. Rakkinni manni hidhaa dararaan. Kana osoo arginu midhaan maaltu nuuf nyaatama. Maata jennee wallaalla yaa saba. Mallaqaan barbaadan jedhe gargaarsi mallaqaa isaan hin baasu. Kan isaan baasu sagalee keessan qofa.
mallaqa wayitii miti barka barbaadaa jiramu waan ugurii irdaataa nu gargaarii miti sagalee keessaan qofa barbaachisa takka sheer gochuu danda'u qabda takka mootu barreessitee waan wayii maxxansuu danda'u qabda maaliif dhiibbaa qaba sagaleen ilma namaa kun amma dura iyyiree boonnee boojjifnee lammiilee hedduu galchisiifnee turre ammallee duulli sun jabaatee itti fufuu qaba isiniin jedha ganda wattoota keenya miira keessa ogallee haasoine nuuf kolcha lammii keenyaaf jenneetti miira fedhe keessa ogalle quuqama saba kanaaf hin hojjetan gaafa jedhame warra biyya jiru qofaaf miti warri biyya alaati saba kanaaf onneen nu iyyaa jechuudha kanaaf garaan keenya nu gubata gama jirtaniin sagalee ta'aa fi adaraa keessan viidiyoo kanallee gara dandeettanii waliif qooda bara feesbuukitiin ta'e gara waasaappitiin ta'e qaama mootummaan ilaallatu kan bira haa ga'u bas kanuma isinirraa eeyna egaan turtiin waliin gootaniif galatooma waan jiru ammas jala deemne sagalee ta'uu fi itti fufna ulfaadhaa nuuf jiraadhaa nagaara nu tula jararree rabbiin dararaa fi hidhaa san keessaa isaan haa baasu nagaan naa bula